Osoo si fiddee dahaba jalaa gubbaan anneetis araarama barbaadun. Araaramna yoo faa bilisa achi baaftee kophaa keenya dhuftee qofaan araarama sii godhan. Dhabuun danda'u waan ati jette immoo siif hin godhu maal jechuudha silaa. Hani fi raajuun walitti aaranii kotanii akkasitti amma arraan tana bakka yaamnee walitti araarsuuf deema anaatu walitti araarsuuf deema amma hanis irra daboleeti yaamnee dhufu jirti akkasitti hanqa isiin dhuftu obsaan nu eegadhaa siin jenna. Seena. Jechuun dubbii sana akkamiin silaa ati akkasumas darbitee nukkutoo keessoo hin ta'in walitti waan jiru dudubbanneeti walitti sin araarsinee akka hojii jiraatanii fadha. Ati maaliif na yaamte waan isaan ta'e jaaza godhee akkaanan jeete hee inni silaa. Jechuun hani ta'e qabaani dura taa'ee mee qoyaan taa'u nutti hin jirtu waan asin jee goote maaliif si jee maarra waliigallee kun haree. Xayyib nin godhaa hottaa'e. dura taa'ee akkasitti gabaarii keessa booda adeemsa keessa sirreessuu dandeessa. Waliigallee bitiraati waan dhiisuu keessaan qabu. Haa dhiisuu keessa adeemsa keessa sirreessuu wanti inni taa'ee dura. Sirreessuu akkam. Waa adeemsa keessa sirreessu. Jechuun na kabajoo ta'e gataa egaa. Ani bartaa osoo hin dinne kara kan. Ayyee taa'e bakka. Waan inni jee waan an jee yoo inni fi godhu ta'e alayyuu wajji deemna. Okay jechuun ati hundaafuu taa'ii akkuma na kabajee dhufte na kabajii taa'ii. Ammaan tana wanni si gaafachuu barbaadu ati jaallatee hin qabdu. Jaallatee qaba nani makanii sanuutu ta'e. Eenyu jechaan sanuutu roorrifameen. Bara ati akka bara ati kara roorrifamtee ani ma beekee bara dhiifamaan siin jee dhiifamaan waan siin jee akkama godhu diddee. Isiin haadha ilmaaniiti galma kam. Haadha ilmaaniiti waan fedhe haa ta'u namni nama jaalatu aanaan waan fedhe dhabuu qaban. Ana dhugaan gadirraa na jaalataanaan waan siin jee dhabuu qabdan. Xayyi duuba maal jechuun ati harka darbitee khaleedhaas maaliif deemta beekamu. Inni kun kan hojjetutti nuuf jecha hidhame kun sitti hin dhagahame xiqqoo takkatti. Haa ta'u duuba waan siin jee naaf fudhatutti akkamittiin dhiisaa haadha mana kiyyaa ilmaan naa qabdi jechuudha akkamtoo fi fuula kadira taasisu. Anammaan tanaa sa'aatii ilmaan naa qabdi dhuga sumaanii biyya san hin kaatu maaf hin kaata wanni hin kaatu hin jirtu. San kaatu baannaan ani sun jiraatu qiyyaas hin jiru. Jaalatti xiyyaafee sadda dhaabbachuu qabdi. Haa jechuun akkamitti adda dhaabbatti koo jaalatti. Adda dhaabbatti yoo inni faaya dhiisee ana wajjin kophii yana wajjin deemu baate jaalatti xiyyaafeedhaaf hin jirtu alallee maal ta'a. Hangara nama siyaara jiramu maal ta'u jirti garooti. Nama siyaara jira. Addeen guddaan ifuu mana hidhaatii bee ifuu namaanuu wal garree akkasii nama jaasoo walitti hin naqanne nama kamtu na jaaraan. Dhiifamaan isin geesse lachuutu dhiifamaan isin gaafachuu astii jechuun asitti furuun. Nuti dhiifamaan barbaannuun yoo waan nuti jenne nu goote achi booda dhiifama siif godhan. Dhiifama akkanatti hin ta'u. Ana akka kiyyaatti dhiifama siif hin godhuun. Yoo ati faaya dhiistee faayarraa bilisa hin bahin si hojii jiraachuu hin danda'uun. Akkam jechuu kee yeroo kam. Faaya dhiisii ana qofa jaaladhuun. Si galta akkasitti. Amma naafatee immaan tana guyyaa lama eegalu dhufe. Guyyuma lama. Guyyaa lama hojii jiranne yookaan immoo guyyaa lama keessatti ana jecha hidhamtee ammaan tanaas ammaas adda waldhabne gunji kan jechuudha. Maal jechuu kee? Anaan addaboo hin feetu taate taanaan. Ani isiin addaboo hin fedhe. Hin feetu mire waan asiin jee godhu. Duboonni nuti jette kana. Waan asiin jee faaya dhiisiidha. Faaya dhiisiin as jiraadudha. Si taati. Si dhabuu hin danda'u waan ati jette immoo siif hin godhu maal jechuudha silaa. Haadha ilmaaniitiin siin. Haadha ilmaaniitiin waan feete haa taatuuni. Na jaalataa waan feete dhabuu dandeessan. Ilmaan naas hojii guddisa siin jee bar. Maal barbaadan? Ilmaan naas hojii guddisa. Anaafeetti laayifii hojii dabarsina tamaam. Yeroo itti bashannee yookaan immoo yeroo itti hirtee hin jiru namni kun itti bashannu jirra. Yeroo itti ilmaan namaa maaltu guddisuudhaan si geewwatu. Anniin guddisaan anaa jaalatee waan ta'eef ati maal si dhibeen anaatu aanata guddistuun akkamiraa ilaalta ani immoo faama dhiisuu keetiin barbaadan. Jechuun osoo akkas hin ta'in faayoo ammumatti dhiisii osoo hin ta'in namni takka dura Ogaanisti haala jireenyaa kan waan hunda rakkoo bal'oo dabarseeti waa iddoo keessa yeroo dabree waa hunda amala badaati waan hunda sirreeffachaa deema. Arrumatti dhiisee osoo hin ta'in adeemsa keessa sirreessuu ni danda'a. Kanaaf hojjechiisaa akkana osoo hin ta'in isillee ilmootii san darbitee hin deemtu. Kanaafuu ati naa guddisaa osoo hin ta'in isillee ni guddifatte garuu jechuun ati akkanaan miti akka adeemsa keessatti haa sirreessuu waa hundaa'u. Akkanan jinii mee dhaabbaddu firoo. Nuti haasoo isaan dhageenya duuba kam jechuudha. Jechuun hani kam jechuudha. Dhiisii faa afaan Oromooti. An dubbii biraas wajjin hin godhu raaju. Akkaan irra dhufee nagaan soo jiru fe'aa sokoon hin jiru. Faa ni dhiiste taanaan dhiisii. Jaalala naan qabduudha moo ana jaallattiin isaa jechuun raajuu yoonii fi faayoo dhiisee malee jaalala naan qabuudha moo akkam jechuu kati garuu. Ani isii wajjinis jiraachaa ani wajjinis jiraachuu hin barbaadu. Jaaltii lammaffaa akka taate hin beektu. Ifin beekan isi sana akka jalaa baaftuun barbaadan. Guutumattu. Guutumattu jalaa dhoyite akka qo'aana qoftee jilaa fi dabarsituun barbaadan. Taqiyyana dammaruuti amta akkam jechuudha. Akkam.
Aate kas dammaruun deema. Ilmaan kee yaa maal hojjetu taate ilmaan kee ni jira naatu si guddisan. Jechuun akkasuma yeroo duraatis yeroo walii dhuftanii waan hunda dubbanneeti jirra. Haadha ilmaaniitii ni qabaa akkanaa jechuutti beeku. Waa firoon hin beeka yeroo sanitti immoo isi san dhiisi hin jiru guyyaa jalqabaatiin. Toora keessaan jaan ta'e. Kanas jechisiise maaliiti? Ani wanni kana hunda na jechisiise akkana na keessaa fide fuudhi isin jettee natti fakkaatte. Fuudhi isin jettee ati fiddee isii haa kana nayite isiin guyyaa lama guutuu mukan nayite nyaata dhugaatii dhaba osoon hirriiban harkatiin guyyaa lama namni kanatti taa'uun jira aansan hundaatu kan hunda na goosiseen. Saniifuu atis yoonni fi faayoo malee faayoo adabamuu qabdiidha. Isin akkana adabsanitti isinis. An adabasitti isin barbaadun. An isuma dhiisudha laa khalaas qortii takka dubbii takkaan beekan. Ati jaalatiyya qabaate taanaan waan asin jee godhu qabdan. Jaalatiyya hin qabaatu taanaan. Jaalatee teerii miti tanuu birootii waan dabalee jechuun ansii miti siifisee isiitii onni gartee siifitti isiitti hin jaaladhu isiitii tanii nama birootutti hin jaaladhu ni qaba. Yaadni kee kuni si gubbaanis ni fidaa jechuudha bar. Barbaachisaa taanaan ni fide gamma jechuun ni eegalee malee fuudha hin dhaabne maal. Ajaa'iba beektunis hayyee gaafa roomee asirratti akkam jettaan. Ana faa gubbaan na fide ammas si gubbaanu onnee nama biraatiif bootaa banaa qabaa ni fidaa. Maal jechuudha reeka kun. Ani faa odisiin si jedhu jira malee ta biraata gubbaan fide si jechuutu hin jiru baran. Yana bara jireenya wajjin haa jennee eegalee malee isaa jenneen xumurre beekamu. Ati dhala miti. Anaas si fuudha morsiitu na jiraachisa. Yookaan siin na bulcha moo anaas si bulcha. Maallaqaan kan hin barbaade jaalala. Jaalala barbaadan jaalala qulqulluun si kan jiran maal barbaadisanii ala faayaan dhiisin jee hin dhiistoti faayoo. Ambar faayoo dhiisin miti tabiroota fidi jechuu jira. Tabiroota gubbaan fidda akkasitti biddeena akkatti cirracha laayite akka miraa laalta. Jechuun hogguu haasoitu adda laallachaa dhaase maaliifin siin jee raajuun na jala boroodha. Garuu immoo jaalaltii hoo jiraattee dhuga si jalaan boroodha. Jaalaltii hoo hin jiraatin immoo ana abbaa fedhi jalaan boroodha. Ati amma sirriitti fidaa akkanaa kana obboleettii waan ta'eef garaan nan danda'u. Ati jechuun Addis Ababa keenyaaf gaarii waan ta'eef jechaan laalee si fide malee mush akka ati jechuun sirriitti fuudhaa akkanaan ti. Garuutu fuudhuu osoo hin ta'in namni adeemsa keessatti sirreeffachaa laayifii keessan bareedduu wajjin ooftan maaliif jettee amma isin yoo dhufii akkanumatti wal eeggatanii dura walootanii adawwii teessan isinii gammaddii faayolleen ni gammaddii jechuudha. Saniifuu namni tokko wal dhageessanii iccitii teessan osoo alatti hin baafne osoo namni isin dhageenye jechuudha. Mana keessatti wajjin dabarfatanii wal mari'achuu qabdan malee muush akkanatti namni akka isin dhagoofu jechuudha. Yeroo dheertuu wajji fudhannee makiinaa keessa wajji haasofne halee immoo dhugumatti ani maal jettee isin achi ni amte firoo gammachuu firuudhaa hidhaa bu'uuf. Ani immoo guyyaa san duraa isii jechuun hidhaa bu'uu isiitiif jechuudha. Bakka wayii geessee bashannansiisee yeroo fudhannee wajjin haasofne yeroo dheertuu jechuudha. Akka isin sammuun siidhaa firii taatu jechuudha. Guyyaa guutuudhaan deemaa ni oole. Makiinaadhaan olii gatte. Maal naan jette an guyyaa guutuu ati naan deemuudhaa miti gammachuun tiyyaa jette. Duuba maali gara jechuun namni tokko beekan waan haaree bika taa'ee takka irraa waan haaree takka argee waan haaree takka gunfii wanti jee xiqqishaa sammuun isaanii bashannante. Moo akkaan nifin bahararra geessee bahararra darbuu barbaaddeesi. Ani maas akkas hin jenne. Ani gammachuun tiyya yoo fayyadistee ana qofti jaalattee qofa. Malee osoo si fedhe waan feete naa goote an gammachuun tiyya hin jirtu. Ati maali na caqacaquuf sammuu tiyya na jeequuf as na fidde. Haala dirqan na dibaane yoo isii dhiste qofa natti deebiin jeen. Maaliif as na fiddee na caqacaqtan? Jechuun walitti namni tokko namni yeroo wal lolee arrabaa fi ilkeen waliin mufatii walitti isin araartu fide malee akka jireenya. Araara kanaa jira ani isiin dhiisee duba akkamittiin isatti araarama. Isii maltu fide ni beektaa isiin tuni jaartii isaati duraa faayoo yoo si hiitees cafeetes ati obsuu qabda waa hunda hadhaa mi'a. Maaltu obsuun na fide obboleetii xiyyaate na tumte. Laa jechuun maaltu obsa fideen. Osoo akkas hin ta'in yoo jaalala isaa qabaattee dhugumatti obsitee fi akkasitti isaa jecha waan isa jaalatu jechuudha isaa jecha tumamte waan ta'eef. Jaalala isaatiin qabaafin tumame dhala akka xiyyaa garteemi guyyoo isaanii irraan kafaladha ture waan hin jaalala isaa qabuufin isiillee kabajeen illee. Jaallattii yoo qabaattee na obsitee galatuun ammallee. Angalata barbaade jaalala keessatti. Garuu ammoo jireenya kiyyaa jechuun ammaan dura wal dhufne malee wanni takka wanni si balleessee yookaan immoo wanna balleessite hin jirtu bara. Jireenya kiyyaa na booreessite akkaan sin keessa dubbanne gara dheenga wal dhufne. Adda dhaabbachuun hin dandeenye garuu ammoo akkasii miti ilmi namaa walii galeeti ani jaartiin qaba. Jeeti obboleessa kiyya kuni wal nu fide xayyiif jettee naa tahee ati na booda hin jaallatte ammoo eegatti dhuftee maaliif dhalaan ni siin jaallattee namatti himuun safuudha dhugaadha waan jiraati dhiiruma baafatee namatti hima ani immoo baasee sitti hime ati akkam jechuudha
obboleessa kee bira teessee kana jechuun maal jechuudha qaama tokko tollee. Jaalaltii obboleessaa faana laallattu an jala dhugaan na jiroosate warra kiyyoos dhaabbatee warraan kaanneen. Xayyib jaalaltii qaama kee kana qabdu yoo ta'e halaas amma firoo biratti haasoo nuti dhiisi walii galla. Kisi hunda dhiisi an si hojii walii galuu hin danda'u raaju yoo isii dhiftee kophaa kee dirree bilisa baatee natti dhufte qofa waan hundirra walii gallaan. Sandi daadaanaan walii galuun kiyyaaf kan jiru. Garuu mareechisee yoo isiin haya jettee isii biratti si galcha. Haya immoo akkam. Ani hin barbaaduun marra lamataa waliin na tumuu danda'u akkam sila. Dangadda akkasitti na sobdee ittiin si fuudhanaan jettee haati mana kiyyaati koottaa jettee jettee as na fiddee guyyaa lama nyaataa dhugaatii dhabe hirriiba dhabe dhaabbinaa hidhamee as qixaaxame. Guyyaa sanii sababa ibsaa ta'uun ooltu yookaan immoo sababa firoomsaa illee ta'uun ooltu firoo jechuudha. Garuu ammoo arran tanaa ibsaan bahee jira. Tamam? Yoonii fi itti deebinee ilaalle nama tokko guyyaa tokkoon osoo hin ta'in akkami kana? Yoonii fi itti deebitanii ilaalle boolla naa qoluu deemtaati. Boolla naa qoluu deemtaati? Eewaa. Maaliif hin boolla sii qote? Xayyib haya akkana oolu. Lama dammaas miiluma kiyyaa barbaadee akkasitti dhufe. Dangadda akkasittiin hidhamee tumame. Arraa guyyaa aaraa osoo naan fidhagoo osoo naan beeku lubbuuti yaana keessa baaftuuf deemta. Duraan guyyaa san nuti manatti dhaqee miti. Arra immoo nuti bakka mijeeffanneeti. Namni beekadhu mana fiitii alatti suumuudhaaf mijjootuufi. Tamam? Ani yoon isi harkee hundeessan amma waliin gadaa yoon isi harkee hundeessan. Ati maal? Hundeessan isi. Ati maal jettee tumte? Bisiin jaarsa kiyyaarra jaaltattee si tumte. Ati hoo maal jettee si tumte? Ani moo ani badaluma isiin dheengadda akkasin na tumte na duraa baduu dideenan. Atis si jechaan akkas ta'e atuu dhiisisin jennaan na didde ani si irraan kafaladhaa horee maaltu dhiisuun nageen. Hai ambar walittiin isin araarsaa. Osoo ati akkasitti tumamee guyyaa san arra isi dhiiste dhugaa ani isaa akkas jedhin ta'e innis naa jecha dhiisa jedhin oleh sasi furaddaan. Leenjii waraana banuun deemu bara. Ani matammaa nagara galee. Maaliif tarkaan sitti hime dhiisi. Ani cikiciki natti isin gurin osoo isa argan isin boksiin barsiisuu deemtu isin hin jenne barnutis. Dhiisi waan isin jee maaliif dhiisuu diddaan. Amma loon hin dhiisu. Faaya dhiisi isin jee baran. Faaya dhiisuu osoo hin ta'in waan isiifis godhee yoo uffata isiif akka gosoota akka bite siifis gosa akkasii bitee gosa akka takkaa isin kaa'ee isin gidduu deemee magaalaa fakkeenya yoo isin irraa fudhatte namni yoo ajabjee kaameraan isin jala deemu. Anammoo osoo jaartii lama qabaadde akkasiin godha ture aan saniin jechuu dura. Osuma ati jalan tokkeni osoo jaartii lama qabaadde akkasiin godhaan jiini. Ay jechuun dhugaan baana laa namni fakkeenya isin irraa fudhatu uffata. Ay waa likkidee maali hinaafan dillu siitu boodaan seenee bara. Isinuu waliif wanta waan fedhe haa ta'u jaalalaatu hinaafaa fide wanni biraa hinaafaa finne waan isi jaaladhu fin hinaafe. Ay waan jaalattu finaa deemte firoo خلاص يروبرو تهزوينا سي دي سي تي خلاص تيمتي لا فران سديما اساتو نعم سنه دي سي بيمان اتنا رجي خلاص طيب برمن تنسنجي بكبروا لي تهزوينا هندو فرونيس اجچون اما يسيوني دي سي حالا ولين قال لي وانت ولون بدي سني تكا وان براد لا اني يچون مالي في سي ما في لونا يچون كتي ارسون برباده ملي مثلا fakkeenya amman tana araaramni garteemi asittiin afaan isee joolii galee waniin araaramu sin jirtu osoo si fiddee dahaba jalaa gubbaan anneetis araarama barbaaduun araaramni yoo bilisachi baaftee kophaa keenya dhufte qofaan araarama sii godhan. Daqiiqaa takkaa jechuudha yeroon itti akkan jalaa baddu barbaadu saniifin si fuudhu saniifin si qaadimadhe si fuudhu deema. Tamam? Ni qaadimata taanaan faayadis sana akkatti taanaan ani sin barbaaduun. Firoositu naame anama waqtiin qabu deemuuf hin deeman. Laani waqtiin qabu bilisa keenya sitti mi waliin nafitti nafti sammuu yana caqacaqu fasna yaamtan. Raaju waa faayadisuutiin qabu amma ani akka maletti shawwadee manirraa bahee waan ta'eef waqtiin qabu nin deeman. Nagaan turaa isin. Laa nagaan turaa. Laa. isi yaani asli dari itu kan gabai dia sih bukti itu memerami akka pasati akka ruza kita percaya hani dia di pemaji itu berdua tidak arti muncul abshir bekas sakit di Euro Grand itu dah boleh sih senar arti bekas di semua